Hello everybody, akkam jirtu baga nagaan gara chaanaalii midwifery lecture itti dhuftanii. Egaa karaa chaanaalii kana akkuma kanaan dura baratame waa'ee obstetriikii fi waa'ee gynecology jechuudha kan isiniif darbu. Kanaafuu subscribe gochuu hin dagatina hundumti keessaniyyuu. Tole egaa har'a kan nuti waliin ilaallu waa'ee menstrual cycle mata duree jedhamudha jechuudha yookiin immoo afaan Oromoodhaan marsaa laguu kan jedhamu jechuudha. Tole kanaafuu let's start from the definition one. So menstrual cycle is defined as normally it is uterine bleeding yookiin immoo sababoota hormoonota garaagaraa HPO axis kan jedhaman jiru hypothalamus pituitary ovary warreen jedhaman HPO axisiin kun involved ta'uudhaan kan ji'aan dubartiin tokko maal kan argitu jechuudha dhiiga kan argitu jechuudha. Inni kun garuu maal kan inni jedhamu marsaa laguu moo lagu yookiin menstruation jedhama jechuudha. Menstrual cycle jechuun garuu kanaan addattadha jechuudha. Menstrual cycle processoota lamadha kan inni qabu. Menstrual cycle processoota lamadha kan inni qabu. Inni hangafaan menstruation gaafa ta'u, inni lammataa irratti arginu immoo maal jedhama? Ovulation jedhama jechuudha. Menstruation jechuun normally definition isaa bleeding jechuudha yookiin immoo bleeding ji'aan dhiiguu jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf amma laguu fi marsaan laguu tokkommoo waan garaagaraa lamadha. Kanadha jechuudha jalqaba irratti kan nuti adda baafachuu qabnu. Gama saayinsiitti gaafa dhufnuu fi akkaataan dubbannaa keenya fakkeenyaaf amma marsaa laguu konnatti dhufe jedha namni baay'ee gaafa haasa'u miti yaa akkasidha garuu inni sirrii maalidha laguutu dhufeedha kan ta'uu qabu malee marsaa laguu dhufee jedhamuu hin qabu. Sababni isaas menstrual cycle yookiin marsaan laguu piroosesii garaagaraa lamadha kan inni qabu. Innis menstruationii mataasaa yookiin laguu mataasaa fi ovulation process jedhamu keessadha kan inni darbu jechuudha. What does it mean? Yeroo kana jennu maal jechuu keenya? Processii lama keessa darba jennee menstruation fi ovulation. Tole bifa salphaa ta'een haa ibsinu. Marsaan laguu tokko sirriidha jedhamuudhaaf guyyaa 21 haga guyyaa 35 gidduuttidha kan inni deddeebi'ee dhufuutii qabu. Kana jechuun average-dhaan gaafa laallu meeqa jechuudha guyyaa 28 jechuudha. Kanaafuu guyyaa 28 laguun hin dhufa nama tokkotti taanaan normaalidha jechuudha. Yookiin guyyaa 21 haga 35tis normaalidha. Average gaafa fudhannu guyyaa 28 jechuudha. Tole kanaafuu guyyaa 28 kana keessatti maaltu raawwatama? Ovulationiin jira, menstruationiinis jira jechuudha. Processii meeqa qaba? Lamadha kan qabu jechuudha. Menstrual cycle yookiin marsaan laguu. Kanaafuu menstruation jechuun maal jechuudha? Bleeding jechuudha yookiin immoo normal bleedingidha jechuudha. Inni kun maalittidha kan inni qoodamu guyyoota tokko haga guyyaa 5 keessatti raawwatamu jechuudha yookiin immoo guyyaa 28 sana keessa guyyoota tokkoffaatii kaasee haga guyyaa 5tti jechuudha. Sababni isaas normal average guyyaa 5 ta'eef jechuudha. Inni itti aanu immoo maalidha? Ovulation jechuudha. Ovulation jechuun immoo processii menstrual cycle keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni kun immoo isa kamadha jechuudha? The process egg released from ovary jechuudha yookiin immoo seerattiin hanqaaquun ovary keessaa madditu yookiin immoo bilchaattee lakkifamtu gadhiifamtu jechuudha. Kanaafuu processii lama qaba jechuudha menstruation. Processii lama qaba. Feesii garaagaraa meeqa qaba? 3 qaba jechuudha. Feesii gurguddaa garaagaraa 3dha kan inni qabu jechuudha. Guyyaa 28 kana keessatti wantoota raawwataman processii lama jiru menstruation fi ovulation akkasumas feesota immoo garaagaraa 3dha kan qabu jechuudha. Inni jalqaba menstrual phase jedhama. Inni lammataa proliferate phase jedhama. Inni sadaffaa immoo luteal yookiin immoo secretory phase jedhamuudhaan 3tu jiru jechuudha. Tokkoon isaanii immoo haa ilaallu. Menstrual phase gaafa jennu maal jechuu keenyadha? It is characterized by breaking down of the whole of uterus yookiin immoo girgiddaan gadameessaa yeroo inni caccabe maal ta'u jechuudha? Dhiiguu jechuudha yookiin immoo laguu jechuudha. Kun guyyaa meeqadha kan inni fudhatu average guyyaa 3 haga 5 namoota tokko irratti 6-7 ta'uu danda'a. Rakkoon qabu isa booddeetti dhufna jechuudha. Polyamenorrhea kan jedhamu jira, akkasumas immoo metrorrhgia kan jedhamu jira, menorrhgia kan jedhamu jira. Baay'achuu, xiqqaachuu, daddafee dhufu irregular menstrual bleeding portion biraa keessattidha kan nuti barannu jechuudha. Kanaafuu menstrual phase kan jennu guyyoota laguun itti dhufee kaasee haga inni itti xumuramutti taayimiin jiru maal jedhama? Menstrual phase jechuudha. Inni itti aanu maalla? Proliferate phase yookiin immoo afaan biraadhaan follicular jedhamuudhaanis ni waamama. Follicular phase kun yookiin immoo proliferate phase kun immoo maalidha? It is characterized by egg released from ovary jechuudha. Laguun dhumee ka'ee hanqaaquun processiitiin bilchaattee lakkifamtu jechuudha. It happen around 9 to 10 days of last menstruation
period yookiin immoo marsaan laguu erga dhumee booddee guyyaa 10ffaa yookiin guyyaa 9ffaa irratti jechuudha. Wanti kun kan inni raawwatamu proliferate phase jechuudha. Kanaafuu taayimiin kun taayimii hormoononni garaagaraa haayi ta'anii argamanidha jechuudha. Taayimiitti hanqaaquun maal taatee jirti jechuudha? Qophooftee jirti jechuudha. Kanaafuu yeroo kanatti hin eeyyamamu jechuudha. Inni sadaffaan immoo secretory phase jedhama jechuudha. Secretory phase jechuun immoo maal jechuudha? Characterized by what happened in the ovary, its consequences in the wall of uterus jechuudha. Yookiin immoo wanti ovary irratti raawwatame hormonal change yookiin immoo increasement of some estrogen, progesterone warri jedhaman kun daddabaluun isaanii wanta ni gadameessa irratti effect inni fidu jechuudha. Kan jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf marsaan laguu guyyaa tokko haga guyyaa 5 gidduu ture. Isa booddee guyyaa 14ffaa yookiin guyyaa 15ffaatti hanqaaquun qophooftee turte. Zan maaltu dhufaadha? Inni maal jedhama jechuudha? Maal jedhama? Luteal phase jedhama jechuudha. Yookiin immoo phase isa dhumaadha jechuudha. Secretory phase jennee kan waamne kanadha jechuudha. Kanaafuu secretory phase yookiin immoo luteal phase kanatti maaltu raawwatama jechuudha? Gadameessatu yookiin immoo girgiddaa gadameessaatu maal ta'a jechuudha? Hin fufurdata jechuudha. The wall of uterus will be what? Thickened jechuudha. Hin fufurdata, hin gabbataa jechuudha. Soorata mucaadhaaf qopheessa jechuudha. Maaliif if fertilization take place implant kan ta'eessatti inside of uterus yookiin immoo paartii endometrium jedhamu keessattidha. Kanaafuu hin gabbataa, development of new blood vessel ni argama. Warreen kun immoo maal jedhamu jechuudha? Secretory phase jedhamuudhaan bakka garaagaraa meeqatti qoodne jechuudha? 3tti qoodne jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti menstrual cycle akkamittidha jechuudha kan nuti qoodne ilaalle bakka gurguddaa 2tti jechuudha. Innis processii fi phase'itti qoodne jechuudha. Processii meeqadha kan inni qabu? 2dha jechuudha. Innis menstruation and ovulation jenne jechuudha. Inni lammataa phase'ota gurguddaa meeqatti qoodne? 3ttidha kan qoodne. Menstrual phase, proliferate phase and secretory yookiin immoo luteal phase bakka garaagaraa 3ttidha jechuudha kan nuti qoodne. Kanaafuu yoomiyyuu taanaan menstrual phase jechuun yerootti dhiiguun jiru jechuun yookiin immoo yerootti laguurra namni tokko jiru jechuudha. Kanaafuu taayimii kanatti hanqaaquun qophaa'ee hin jiraatu. Hanqaaquun kan qophaa'u yoomidha? Phase proliferate phase jedhamu irratti jechuudha. Proliferate phase immoo yoomidha? Erga marsaan laguu dhumee booddee guyyaa 9ffaa yookiin guyyaa 10ffaa irratti jechuudha. Erga inni raawwatee booddee immoo maaltu dhufa jechuudha? Luteal phase yookiin secretory phase jechuudha. Fakkeenyaaf hanqaaquun tokko baatee kaatee ovaarii irraa kan isheen fallopian tube irra teessee sanyii kormaa hedduu sa'aatii 24 yoo baay'ate sa'aatii 48 qofadha jechuudha. Kanaafuu proliferate phase asumattidha kan inni xumuramu jechuudha. Inni dhumaa maalidha? Luteal phase yookiin secretory phase jechuudha. Erga isheen kun baatee booddee jijjiiramuun hormoonota garaagaraa warreen akka estrogen jedhaman kun maal gabbisu? Gadameessa the wall of uterus yookiin endometrium kan jenne kana maal godhu? Ni gabbisu, ni furdisu jechuudha. Thicken godhu jechuudha. Kun immoo bu'aan isaa maaliifidha? Faayidaan isaa maaliifidha? Fertilization yoo gaggeeffame mucaaf soorata akka ta'uu danda'anitti yookiin immoo mucaaf simannaa akka godhutti yookiin balastocyte kan jedhamu jira. Implant kan ta'u eessa keessattidha? Endometrium keessattidha jechuudha. Implantation kan gaggeeffamu. Development of new blood vessel ni jiraata jechuudha as keessatti. Kanaafuu less risk kan jedhamtu taayimii kamidha? Akkasumas immoo high riskidha kan isaan jedhamanii taayimii kamidha? Walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne yoom raawwataminaan dhufuu danda'a yookiin immoo yoomidha kan inni dhufuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf menstrual irra gaafsaan jiranitti normally bleedingidha. Kanaafuu less risk of pregnancydha jechuudha. Yookiin immoo ulfa ta'uudhaa fi riskiin isaa baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kanaafuu pregnancyidhaaf high riskii taayimiin jedhamu immoo jira. Yoomidha namni tokko kan inni riskii guddaa qabu, yoomidha immoo kan inni riskii hin qabne kan jedhamu immoo next classii keessattidha jechuudha kan nuti ilaallu. Gaaffii qabdan kamiyyuu comment box irra kaa'uu hin dagatina. Subscribe gochuus immoo hin dagatina. Guddaa galatooma.